Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkamiin nagaa jirtu jajjabaattuu isiniin jecha. Annagaha alhamdulillah. Isinillee baga nagaa jiraattan isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya sammuun kan isinirraa badee jira. Jirtanii jajjabaattuu wajjin akkam jira isiniin jecha. Har'amee waa isinitti odeessu dhufee innis gaafii koomentii irratti na gaafatame jechuudha. Asumaanuu gaafii koomentii namni nagalateeffate kanas asumaan naa dubbisa koomentii waa'ee naskifee dhuginaadhaan jedhame jechuudha. Ijoollee baay'ee garuu kanaa deebisanii galtuume ka jedhan jechuudha. Bagatti fayyadamtanii wuxxeetii isaa argatan isin jecha asumaanuu haaluma kana warroonni lapheen keessan gadi isin harkifamu, warri lapheen keessan isin dadhabu, warri hafuura isin kutu jechuudha. Warri appitaayitii nyaataa isin cufe jechuudha. Warri naskifee fayyadamaa jirtan, warri naskifee guyyatti 3-4 fayyadamaa jirtan hir'isaatii laalaan isiniin jedha. Akkuma obboleettii kennaa kana jijjiirama ni agartuun isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Warri lafti isiniin martu, warri lapheen keessa gadi isin harkisu, warri bishaan isiniin dheebisine, warri nyaata appitaayitii isin cufe jechuudha. Sababa naskifeeti hir'isaatii laalaa jijjiirama isaanii agartan isiniin jedha. Kuuwwan keessanis warri haaraa taatanii እና obboleeyyan kiyya maal isin jechuu barbaade obboleettii kiyya takkatu gaafii na gaafateetiin jedhe maal jettee gorsa yeroo baay'ee an dabarsu irratti jechuudha. Ati garuu mudannoo si mudatee wiitu jira akkamitti akkanatti nu gorsita gorsi kee dhugaa gorsi kee irraa waa hedduun baradhe naa jettee kan jirte jechuudha. Dhugaadha waan na mudateetu jira yeroo baay'ee jechuudha. Jira hin sodaatinaa. Yeroo baay'ee mirga keessan irratti mormadha garuu dirqama mirgaa fi dirqama keessan beeka. Mirga keessan irratti mirga keessan akka dhiiban hin eeyyaminaafi yeroo isin jedhu irratti anis mudannoo kiyya maasiitanii ani jalqaba jechuudha. Wanni gorsa kana gorsa godhe jechuudha maasiitan yeroo baay'ee isaan baay'istanii yoo kabajan tuffii baay'isan jechuudha. Dhugaa tuffii baay'isan jechuudha. Sisobuu akka nama waan beekneetitti silaaluu hin jiraami waan akkasiisan jechuudha. Ana maasiitanii yoo isinitti hime ani waan mudate irraa jechuudha. Jalqaba akkuma dhufeen jechuudha. Maal gooti seetan bakka haasaa baay'isti namtittiin jechuudha. Haasaa baay'isti bakka haasoo misiin haasoftu kan sila hojii kiyyatu badee ka jedhamu baay'ee tokkoon cinqamaa ture jechuudha. Baay'ee tokko cinqamu. Ganama obboroo gizee sila sarratanyaan raftu jechuudha. Ani ka'ee uffata tokkosii mana qulqulleessii maal jedhee bakka qursii kiyya susuu nyaatin isin matana gammachiisuuf isin maantu akkanaan lolleef sila dalagama kiyyatu ka ijoolleetiin adda ta'ee jedhe bakka sammuu kiyya keessa kanuma sammuu kiyya nyaata jechuudha. Wanni ayyaadu kanuma jechuudha. Yoo gachiisallee ganama maal akka hojjedhu tartiiba bakka kanuma yaada jechuudha sammuu kiyya keessatti. Inna bakka akkasitti hojjedhee narra hin cabistu jechuudha. Bakka gaafa tokko bakka hin jiraami. Damuusa naa ergi jedhaa yoosan jechuun maal naa jetti seetan damuusa kee kan isa abbaa manaa isii jechuudha isan gaafateen anaatu sii kafalaa na gaafadhu naa jetti. Jalqabuma koo dhufeen jechuudha. Ishi jedhee anis isii gaafadha jechuudha. Nah isin tu maal gooti isatti nimtuu handa muuza gaafadhu kana sobaan maal jetti akkana jedhee guyyaa akkanaati jedhee ATM isaa turakkoo qaba waan akkanaati waan akkasiiti birrii hin baasin bakka sababa baay'isti jechuudha. Odaa isin gaafii kiyya kan birri gaafadhu kana namichi biraan hin geettu isin eegale namichi biraan hin geettu jechuudha namti tattiin. Nah ana asumatti dalagaa natti taphatti achi immoo damuusa kiyyas akka namichi naafii itti nimtu jechuudha. Na bakka yoon gaafadhu sabuma wayii baay'isti jechuudha. Sabuma wayii bakka aarii haga macarrashaa aarii jira bakka. Na attalaluun isii kun baay'ee natti dhagaame jechuudha. Na gaafattee taanii amma ganama fooqii ol bahee fooqii qulqulleessaatiin hin jira gubbaa maskootii kan inni xaxxaragaa jira. Tira jala deemtee gamana deemtee gamas deemtee hin qulqulleessitu hin hojjettu manni qoshaashaadhaa kaan xarayitii harkaan kaan sooftiin xarayitii bakka. Ana ta qursii iyyuu hin nyaatin mana kana qulqulleessifaa gochuuf manuma kana keessa fiiga jechuudha. Isii tagalata hin qabne jechuudha.
guyya tokko waa kana bareechite jetteen beektu jechuudha. Guyya takka waa kana bareechite jetteen beektu. Akkam isin gubu yoo isin xaartanii hojjettanii booda galata dhabdan hagam isin gubu. Galannuu haa hafuuyyuu. Yoo bakka waan natu hojjette san waan kana gaarii hojjette yoo isin hin jedhin hagam si gubu. Dhugaan kee yoo dhugaan kee dhugate jechuudha. Innaa wallahi hin jiran tokko jechuudha waan ati gaarii hojjette maashaallah waan kana bareeda goote bareeda hojjette maashaallah ka jedhanii hin jiraami bakka kasi gammachiisan jechuudha jecha. Garuu takka ammoo haramaniin hin jirti jechuudha waan ati bareechitee hojjetteetiin qoshaashaa isii san gadi harateetiin odoo argitu ammas dabalteetu akka humni akka tiggatteetti haram baafanni kanan goone sanin goone jetti jechuudha. Innaa dhuftee natti nyakkiftee yoo isin natti nyakkifteetiin jette jechuudha. Haga isin duraan natti iyyitu caalaa jechuudha. Akka isin natti iyyitu caalaa sagalee kiyya ol fuudhee bakka jedhee sagalee kiyya ol fuudhee jechuudha. Sagalee kiyya ol baasee iyyee jechuudha. Kazaan maal taate naan jette yoo isin maal taate naan jette bakka jedheen asii fiigee achirraa hin bu'ee dhagabbu'ee darajaa lammaffaa irra jechuudha. Sadarkaa lammaffaa irra kifiliin kiyya. Achi shaanxattii achi gadi darbi jennaan. Gadi gangalche achirraa shaanxa. Achirraa gadi gangalche shaanxa. Shaanxaan asii lafa waliin dhayaa achirraa gadi hin bu'e. Ijoolleen maal taate jedhan dididididi jedhanii garana yaa kifilii keessa jechuudha. Boroodhaa bara. Naannoo gara sa'aatii 4 akkas yoo ta'e bakka ganama jechuudha. Hiyyaa ani gadi dhufani isilleen anuma duuba dhufte maal taate naan jette ijoolleen maal taate. Yoo isin naan jette ani ka dhufee hojii fi mitiin jedheen jedhan ijoolleen maal taate maaltu uumame maal taate. Jennaan maal taate ijoolleen beessi jaalatanii ati maal taate maali jette amma akka nama gaarii fakkeessite callisin jedheen dhugaa bakka hin jiraame bakka akka waan sammuu kee kana gadhiise jechuudha. Callisi jedhee anatu dubbata. Haga har'aa maallaqa kiyya gaafadha naan ergine jedheen maallaqa kiyya. Lammaffaa jedhee waan qulqulleessu hunda isaanii jala deemtee kanan goone sanin goone jetta jedheen. Kana booda jedhee ani mana kee hojjechuu hin barbaadu. Qaxxi godhiitii takka biiroo na deebisi takka biyya na galchiin jedhee. Yeroo jedhamu mana kee jedhee ijoolleen maal taate eessa deemta naan jedhan ijoollee eessa deemta biyya kiyyaan deema maatii kiyya bira eessa deema Itoophiyaan deema eessa deema jahannamin deemaa jedheen aaree gubadhe bakka jenna ijoolleen kalaas maal taate bakka taragaagge kun shaanxaa qabeetiniin akkasichi bakka hin jiraame waan baraaree baduu wayii amma kaa nama gaarii fakkaatte ijoollee si jaalatan maali ijoolleen waan angoon jedheen ijoolleen waan angoon ijoolleen guyya takka waan kana balleessite guyya takka uffata kiyya seeraan qulqulleessite seeraan qulqulleessine naan jedhanii hin beekan guyya tokko afaan badaana dubbatanii hin beekan ati garuu jedheen ati garuu guyya takka waan angoodhe kana gooti hojjettuun tiyya nama gaarii jettee jecha bareedaa naan jetteen beektu jedheen na jala deemtee natti nyakkisuu malee maallaqa kiyya na ergu diddeetiin na cinquu malee jedheen haga har'a. Kalaas bakka akkas jette achi booda jechuudha. Na sossobatanii ijoollee bakka ol deebi'i. Birri keellee haasii ergu isatu sii erga ati maa isatti himin naan jedhan seetanii ijoolleellee. Isitu naan jedheen isitu isan gaafatiin ana malee naan jetti. Achi booda kan guyyaa sanirraa guyyama san jechuudha. Guyyama san maallaqa kiyya naa kennanii bakka yoo an hojjechuuf olii gaffii gullee taa'ii shaayii dhugi harba afadhu naan jetti ergasii jechuudha. Ergasii namittiin duraan akkasittan qoshaashaa maleessi oduu qonfoor guyya takka kana naa goote galatoominaan jedhe guyyaan itti iyyerraa guyyaa ani sin barbaadu mana kee bakka na gahe wajji kee guyyaa jedhe sanirraa na kabajuu eegalte jechuudha. Achi booda anis nagayaan hoggattii lamaan tiyya fixadhee haasaa malee ciqicidhii malee kana sangootee malee nagayaan mana sanii bahe jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha yoo oovarii namatti dhufeetiin jedhe wallaahi bakka hin jiraami isaan caala hagisiis iyyitu san caalatti iyyita jechuudha. Erga gaafa san ofirraa rifachiisee natti deebitee akkasitti nan caqaccaytu waan godhinaan jettu seeraan waan akkanaa godhinaan jette malee. Ka duraan na jala deemtee natti hojju jechuudha. Haga na ajajju caalaa haga isiin natti hojjutu mataa kiyya na dhukkubse jechuudha. Ana akkasii
Kanaaf jechuudha isaan baay'isanii kabajuunis hin barbaachisu.